Maalif kaayoo na fakkaate? Fakkataan keenya kaayoo jiru fi kan Nairobi jiru waan achi hafe fakkaatu dhugaa namni dura ol seene yoo manguddootumaan teessu tanaaf elmantan ta'uu beeke malee waan takka kaayoo dhaqe takka ho'isni takka fangaanii dhaqe fakkaata bakka rabbi kanaan isin ga'e gammaddanii as dhufuudha kabbanuun komatiin hagaa kabbanuun harka isa riskii jirti hunda duratti wanni hedduu gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora yoo Germany yoo dorgomtan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Germany yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana waggaas hin jiru manguddoo hojii dulloomne. Amma damee kan duraan dhufe amata kudha shan dura gaafa kan dhufu jarumaa sirra jiru kanaa fi badrii fi shaggaanni rabbashaa seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan. Amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii lafii hillibee durumeen gamaa gama daawwachee torban ta'uu keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyamanii dhugaa agamta akka heddummaatee gadi. Garuu heddummaanni mul'ata hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Eedaa hogganoota keessawwan jaasiyaatiin ture waan hubadhee irraa ergaa dabarsuu barbaada. Namni kun hundi kutaa biyya Kaanaadaa takkaa kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton is one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton is 201 Canada Aljata de Kofabi. Look at Canada Aljata, they are doing good to us. It's a testament to the leadership here. How our Hoggansi is an Azurukun, Jerry veterans Azurukun, Namatik Kadan, Hawas Asik Nabadi, maybe Dizamdur. Yeroo siyaasaa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo murmuuree ta'e qoodantee jaaqmeen Oromoo qoodannee hamileen Oromoo cabetti itti cicharii hawaasa ijaaramu. Saffofaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka abbatiirraa hin eeganitti maqaa Oromoodhaan miila isanii eeganii eeguu jechuudha. Dhageenyi ijoollee. Enggak kayak gini. Ayo ini kok tidak kangen ada kok ini jarang kan aja gitu. Usah cari pun nama segala baju ada. Usah beri sintur aja lupa nih. Akan ben orang mati jadi baju ada. Akan ben dalaga usah tuh batin hammalum masuk dalam buat. Usah cari pun kangen usah wal lole wal pacasi. Usah cari pun Dolar ni kuar gatul. Karar ramai yang kagak sini. Maka nawas Oromo jauh negatif kayak segala tu dia nanti tu. Garu ini kampun. Warri sinturang tu meh. Sabon tu dah. Nama Oromo mana? Mana kapsul? Bekarwan tadi. Maka Oromo kabajani, maka Oromo buddhisani, tisani. Mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhageetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitiif ni dubbisa Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qabu kanaaf hoggaa namni ispoonsara gaafatu laaftuu inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sichigaa jiruuf kadang deh, muam maka gari orang gitu. Maka kalau akan ini dari antar itu, isan calon harga murah. Akan isan calon harga murah. Akan usahain dalaga kabacu, dalaga tu padira. Akan usahain dalaga kabacu. Wan dalaga rar katan sanim, ibgat dabu. Mootummaan kun hoggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaati qofaati miti.
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu baqataan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa 10 mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaarsa san bira yoo dabree moo yakka keessoo kasee taate baqataan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu Kaanaadaatti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaa dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya teenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii astaayila argachuu ni dhaabate. Warra isin booda dhufuudha. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'in profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, dooktaroota, injineroota, iskiilli leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya ollaa keenya amma biyya kanatti, biyya Jarmanii, biyyoota adda addaatti, biyyoota Arabaa dabalatee humna namaa barate, humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan sharama biyya alaa, biyyaaf sharama biyya alaa, maatiidhaaf carraa hojii, carraa guddachuu, carraa dagaaguudhaan argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa boonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill labor biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqatummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan bitan biyya kana baqatan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan dhumaa warra hindiitini kana daba warra hindiiti. Jarri kunis hedduun isaanii keessattuu moorrasiif jankan olaaltan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo namaa biyya gaazixeessii hoteela waan cimsaa xoonwal warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaruu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a skill labor ogaa jedhamu Kaanaadaatti US'tti adda durummaa warra yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umrii isaanii 40 darbee jira. Isin amma 20 dhufu jirta. Umrii lafaa dhufaatti tajaajila jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii ni qabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So itti qofaa biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa biyya hojii xiinuu keessaa tokko it's about exporting skill labor. Kaanaadaan biyya guddoodha biyya dureetti. Humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira hedduu godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'a qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jeequmsa uumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jedhu taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asfiiduu barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asfiiduu barbaadnu bulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf tuqee. Hawaasni kun isin taa'ee achi jibbite akkaataan itti maqaa wal balleessuu xalayaa gamaa gaman barreessitan kun qaaniidha. Keessa. Hireetanii meeshaalee waan gochuutii jira. Ilmi namaa karaa itti irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa itti irra deemte maal jaan biyya gaaraa keessatti guddate biyya qoroo deemte. Duraan hoggaa garsan akaakon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haatiidhaa dhagaa bakka hidda qabatee ol bahee dhukkuu kaasuu irraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baane sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri haguugtan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu waliin isin fakkaatu kaasiftanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiruu akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergadhaa, beekota ishee ergadhaa, paastoroota ishee ergadhaa, aayyoo faaboo ishee ergadhaa malee maqaa ol fuudhanii ganda kee deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Hussein arge. Mustafaa Hussein argamu gaafa dura waan jedhu wayyaanitti agaasitti qawwee jijjiira. Rangaa kun arge waggaa amma dura kan argu. Amma daa'ima maliin arge ka waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaa fi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka aadaa fi dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaaseetu jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenya jijjiiramee dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun diigumsa sabaatti biyya kufaatii uummataa waan fiduuf ittiin sun qabnu jijjiiramuu dhufuu qaba jennee karoora deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan korra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan korra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa jeerne galamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosanii jiru sadii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne milikaa dhabuu jira jedhee yaadaa turan akkasimi hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni rifne malee rafne ni callifne malee ija takka bannee taa'u ture beeka. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye hollachuu seentee jechuudha. Oromoon riphees wagga takka ka'ee isaan agarsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata cabsee irratti hoggaan agartan milishaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo ergatuu eegalatee jiranii jechuudha. Inni himu Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo tuffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo gara abbaa gadaa jiru maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo buuse dhugaa bineensi dhufe dura dhiboo hidhaatan muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeese jira gamaa gamanaa dhugaa hoggaa xiqqootti ol baate hoggaa xiqqootti ol baate ilmoo isaa si gaddarba hoggaa ol siinte albaatii gadi naqa hoggaa bira hidhatte ijiin serba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gad caasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam fooyne booyyee ormaa irraa baafne booyyee keenyaan bakka bu'uu ni miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan ajjechaan. Kanaaf
hojii seenne jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenee ol yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu dalagu ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kufanina jedhu irraa buqqaamu hunduu diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee fi dachii waadaa galameef akkatti qomo mormitu hin beeku hanga feete dhidhiitadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaa malu akka kenneen godhi saniiniiti jennaan hamma feete wiqqifadhu hamma feete ija babaasi Fadhiitu orang orang itu isi warna isam umeu warna tangki bangki sani orang kau war. Amat aku kira jilbi bila per orang biar jadi. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh kalau lumba, lolo bawang lolo. Kava jadi kuni deh, tapi jangan lumne. Karena wayane Afrika itu ini saat kita ada tuh. Kumawar, jarang ini sunjarna lang yuntur.